Rabbii arras mata duree tokko qabadheesnee dhiyaadheen jira. Viidiyoo koo irraa akka barattan waa'ee hedduu akka argattan abdiin qaba. Viidiyoo gosa darbe irratti waa'ee telegiraamii maaltu appilikeeshinoota biroo irraa adda isa godha kan jedhu waliin ilaallee jira. Har'a immoo seekuriitii yookiin seetingii telegiraamii keenya akkamitti sirreeffanna akkamitti bareechine bifa bareedaa ta'een ol kaawwachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Jalqaba irratti viidiyoo gosa jalqabaa irraa waa'ee telegiraamii waan barattaniif telegiraamiin akkami kan jedhu erga hubattanii booda har'a immoo gara seekuriitii telegiraamii keenyaa dhuftanii ilaaluun seekuriitii isaa akkamiin akka sirreeffattan viidiyoo gosa lamaffaa kanarraa waan argattaniif sabiskiraayib sheer godhaa. Viidiyoo koo kan ammoo ilaalaa namootaafis qoodaa irraa baradhaa isiniin jedhaa. Har'a ka seekuriitii telegiraamiitti dabarraa seekuriitii telegiraamii tokkomee akkamitti sirreeffachuu dandeenya kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf as dhumna mallattoo kinoo ishee tana agartu waan ta'eef ishee tana dhumnee cuqaamna. Ani deeskitooppii fayyadamaa jira. Deeskitooppiidha waan ta'eef achi mallattoo sun achi na jira. Gaafa ismaartifoonii yookiin bilbilaan fayyadamaa jirtanis appilikeeshinii telegiraamii jedhu moobaayilaa waan qabdaniif isa cuqaasanii booda seetingii isaa keessa seentu jechuudha. Fakkeenyaaf har'a seetingii isaa kana keessa seenee wantoota hedduu akka sirreeffachuu dandeenyu waan ilaalla. Fakkeenyaaf maqaadhaa fi lakkoofsa bilbila koo yoo jijjiiruu barbaadde maqaan koo inni duraa sirrii miti akka gara biraatti jijjiira jedhee yoo yaade fi bilbila koo bilbila isa duraarraa gara bilbila haaraatti dabarsuu gaafa barbaadne edit profile kan jedhu kanatti kilik goona. Kilik irratti goonee maal naa fide waa lama naa fide tokko maqaa koo anaanan itti fayyadamaa jiruu fi lakkoofsa koodha. Lakkoofsa ani itti fayyadamaa jiru maqaan ani itti fayyadamaa jiru moonirraa dheeressaa jedhee fayyadamaa jira. Isa edit gochuu gaafa barbaade kunoo asiin edit godha. First name fi last name tu jira. Isa edit godhee maqaa first name jijjiiree last name gara barbaadutti gara haaraatti jijjiiree save on godheef maqaan koo guutumaa automaatikaalii jijjiirama. Bifa salphaa ta'een maqaa keessan haala kanaan jijjiirachuu dandeenya. Inni lamaffaan immoo lakkoofsa yookiin bilbila keenya isa duratti fayyadamaa turre gara bilbila haaraatti jijjiirachuu yoo barbaanne mee akkamiin jijjiirra? Fakkeenyaaf kunoo lakkoofsi koo as jira. Lakkoofsi bilbilaan itti fayyadamaa jiru jechuudha. Isa irratti kilik goona. Isa irratti kilik goone maaltu nu dhufa? Change number kan jedhu kunoo hin jira. Mallattoon kun immoo kunoo kun ilaal bilbila haaraarraa gara bilbila tokkorraa gara bilbila haaraatti dabarsuu keenya nu agarsiisa. Kanaaf change number kan jedhu kana cuqaan. Isaan booda ammas wanta akkanaa nu fida. Isaan booda immoo okay jedha. Baqa. Iddoon itti bilbila lakkoofsa koo gahuu naaf fidee jira. Kunoo akka koodiin 251 koodii Itoophiyaati waan ta'eef isaan booda lakkoofsa dhuunfaa keetii gashitaa. Isaan booda submit egaa gooteen booda koodii karaa miisejiidhaan bilbila kee lakkoofsaatti fayyadamaa jirtu sanatti si galaa. Isaan booda isa gashitaa automaatikaalii informationiin kee bilbila duraarra ture gara lakkoofsa bilbila haaraa kanatti si jijjiirama jechuudha. Kanumaaf ani amma jijjiiruu waan hin barbaanneef kaasir godheen duubatti deebi'ee amma immoo kan biraa maal fa'aa sirreeffachuu dandeenya seetingii jalaa kan jedhu itti bafumnee waliin ilaalla. Fakkeenyaaf privacy and security kan jedhu kana jala yoo galle wantoota hedduu jalaa sirreeffachuu dandeenya. Isaan kanneen immoo kutaa lammaffaa irratti waliin ilaalla. YouTube koo subscribe godhaa, like fi share godhaa. Gara fuulduraatti wantoota hedduu waa'ee teekinooloojiitti wal qabatan wantoota hedduu waan ilaalluuf irraa baradhaa isiniin jedha bifa salphaa ta'een kaffaltii tokko malee irraa baradhaa. Ana immoo subscribe share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Galatooma isinan jaalladha.